karaan ammayya jedhamaa miire karaan gurguddaan amma bahe kun karaan biyya keenyatti karaa ammayyaa jedhamee beekamu benchi maajii jedhamu ka'ee as dhufa. Coocee bakkuma amma isin waldaa hojii gamtaa dhagneen deebine kellaa jedhama. Kellaa jechuun qabeenyaan eessaallee dhufe kan mootii Gommaa asitti qaraxamee darba jechuudha. Egaa bakki kun teessoo mootii Shanangibee kan agarsiisu iddoo sana yoo dhaabattan kan mootii Geeraa laalta kan abbaa Giboo, kan mootii Guumaa laalta kan abbaa Baaloo, kan mootii Limmuu laalta kan abbaa Abbuuqaa, kan mootii Jimmaa laalta kan abbaa Faaroo, kan mootii Gommaa laalta kan abbaa Manoo. Mootummaa abba 14 Oromoo bulche Gomma awaalaniidha kan bulche gosti jaraa. Gommi kun seenaa bunaa qofaa miti, isuma duraatiifuu madda seenaati jechuun hin danda'ama. Akka tumaa seera Oromooti tumaa Baabboo Kuyyeetiin bulla. Kanaafuu Gommi waggaa 87 gadaadhaan bulte. Waggaa 198 mootummaa gonfootiin bulte. Kana jechuun 1597 gadaan buluu jalqabnee qabee hanga nafxanyaan galtee 1882 mirga keenya cabsitutti Oromoon abba 15 bulche Gomma. Tole. Kan biraa mee amantiif aadaa Oromoo fi buna danfisuu wanti walitti fidu jira? Amantiin eenyullee beekuu qaba. Kana fakkeenyaaf amantiin Ortodoksii waggaa 2015 nadhaati. Ani Muslimaa. Amantiin keenya bal'atee hijiraan isaa lakkaa'amuun waggaa 1445 nadha. Garuu gadaan bidir dhoqqee seera tumee seeraan biyya bulchuu jalqabuunsaa waggaa 904 fagoodheerra. Oromoon kan inni ittiin beekamu waaqeffataadha walumaa qabne. Waaqeffataa ta'uu keenya maqaa keenyatti hima. Maqaan keenya fakkeenyaaf ani Ahmad, abbaan koo Mahmud kanan darbinu jechuudha. Ahmad Mahmud guutamaa bookkisaa Tondoo akkas jedhee lakkaa'a. Kanaafuu maqaan keenya kun isa kana nuu kenna jechuudha. Nu waaqeffataadhaan beekamna. Tole. Kan biraan isin gaafadha isa xumuraa. Jimmi maqaa sadii qaba. Akka Oromootti fakkeenyaaf Abbaa Jifaar yoo fudhanne Tulluu jedhan akka amantiittis qaban Abbaa Jifaaris qaban Oromummaa fi amantiin Oromummaa fi Jimmi akkamitti ilaalaman? Ayyee Oromummaa fi Jimmi Oromoodhaa sabaannu kenna waaqaati kun. Garuu kan sila jenne Oromoon akka beelaatti bulchu akka keessummaatti danda'u san of keessaa qaba. Mootummaan Abbaan Jifaar awwala mootii taanee duubarrallee ammas itti deebinee jechuudha. Akkam Saudi Arabiyaa warri asii hajjaajonni dur dhaqan asii geessanii buna gurguranii markabaan ce'aniiti dhaqanii hiyyeeyyii achi jiru nyaachisu. Kanaafuu Abbaan Jifaar xaafii sarboo sandaaboo faca'e fe'anii achitti hiyyeeyyii nyaachisuu turan. Hajjaajonni asii birrii geessaniiti mana Rabbii kanatti hiyyeeyyii qallabu turan guyyaan akka addaati miti. Kanaafuu gaafa sana biyyootiin gurguddaan Arabootaa wal ga'ee mootummaan Habashaarraa dhufee har'a mana waaqaa kanatti hiyyeeyyii bulchaa ture. Asitti ijaarrachuu qabaan ragaa keenya achuma maddiitti nuu kennamnaan gamoon guddaan ijaaramee hanga hadhaallee warri Habashaarraa dhaqu galma Abbaa Jifaar bulee haara galfata jechuudha. Gara laafuma isaa kennee nyaachisuusaa
ijaaree teessisuusaa haasaan illee safuu qabdi biyya keenyatti. Namni yoo waan hamaa haasaa ta'e mee afaa haa buluu, haasaan kun baroo miti, buluu irraa galaafi. Ija dallansuu sanaa waan safuu haasee akka nama miineefi. Kanaaf biyya keenya kanatti oromummaan kanaan wal qabatee yeroo itti dhufu amma nuti warra gadaati. Amantaan keenya tokkollee waan gadaa miidhus hin qabu. Oromummaa keenya dhaqee nurkatti na cuucu amantaan keenya. Oromummaan keenya soo amantaatti dhufee na cuucu. Haala qajeelaadhaan akka wal duukaa jiran namni biyya keenya kana keessatti baay'ee isa dhugaa dubbachuuf jaarso maanguddoon tataa'u kun baay'een isaa warri giizii barate baay'ee isaa keessa jira. Amantaa isa sanallee hin beeknu. Amantaa keenyallee akkasitti beekna. Oromummaa keenya soo tumaa Oromoon ganama qabduu qabee seerri Oromoon qabdu keewwata 1777 tumtee dur ittiin bulchaa turtee qabee tokko wanti dhufee amantaa miidhus hin jiru, amantaan achi bahee Oromummaa miidhus hin jiru. Waliin jiraannan.